Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e akkasuma waan haaraa YouTube irratti dhufe kana namoonni baay'een itti fayyadamaa hin jirtanii waan haalaan barbaachisaadha. Playlistii caalatti view guddaa isiniif galcha waan ta'eef waan amma isinitti agarsiisu kana hundi keessanuu osoo fayyadamtanii baay'ee natti tola. Duraan home video short live fi playlistii qofa ture kan YouTube channel keessan irratti ba'u amma garuu waan haaraa nuuf fidee jira YouTubein. Kanaafuu hundi keessan itti fayyadamuu qabdu view guddaa isiniif argamsiisa haalaan barbaachisaadha. Channel keessan irra yeroo seentanii gaa profile irra tuquudhaan gara your channel yeroo isin deemtan amma mata duree isaa nu heddummeessee jira YouTubein kan namoota baay'ee ammallee waan creating gooneef hin qabu jechuudha. Waan kana create gootanii itti fayyadamuu qabdu. Duraan home jira video shorts live fi playlist ture amma podcasts wanti jedhu itti dabalamee jira. Podcasting kun waan haaraadha jechuudha. Podcastii kana kan isin argattanu live itti aanee dhufa yookaan playlist achi darbee dhufa. Podcasts jedha mata dureen kun. Podcastii kana create gochuudhaan viidiyoolee wal fakkaataa achi keessatti walitti qabuu qabdu jechuudha. Tokkoffaa searchiidhaan ni baha. Yeroo namni waa search godhu ni dhufa akkasuma YouTubeenis ofii isaatiif jecha beeksisa playlist jalattis ni dhufa. Garuu mallattoon podcastiif playlist wal fakkaataa miti ka podcast su wifi fakkaata ka playlist immoo sarara dalga ciciisee jiru jechuudha. Podcast sana keessatti video wal fakkaata haga barbaadda walitti qabuudhaan video dirqama wal fakkaata ta'uu hin qabu garuu osoo wal fakkaataadhaan achi keessatti akkuma playlist create gootanitti osoo wal qoodanii keessanii baay'ee bareedaadha. Maaliif hordoftoota keessan yookaan daawwattoota keessaniifis ni salphataa jechuudha. Playlist jala akkuma waan fedhan argatanitti. Mee YouTube studio irra deemnee waliin haa ilaallu. YouTube studio irra yeroo deemtanii gaa YouTubein analyst jalatti analytics ka jedhu jala mata duree sadaffaa content bakka jirutti aanee mata duree sadaffaa jala yeroo deemnu yeroo mara karaa ittiin daawwattoonni keenya viidiyoo keenya argataa jiran nuuf agarsiisa. Mata duree content jedhu jala yeroo deemtan mata dureen tokkoffaan egaa research overview dha. Inni itti aanu sadaffaan content dha. Mata duree content kana jala yeroo isin deemtan YouTube yeroo mara nuuf galmeessa karaa kamiin daawwattoonni keenya akka viidiyoo keenya argatanii daawwataa jiran. How viewers find you. Namoonni viidiyoo kee daawwatan yookaan namoonni ilaalan haala kamiin viidiyoo kee argataa jiru isa jedhurra yeroo nuti tuqunnu jechuudha. Wantoota adda addaa nuuf tarreessa achi keessatti. YouTube searchiidhaan, browser featureidhaan, suggestionii maal akka ta'e dura waliin ilaallee jirra akkasuma browser featureii maal akka ta'e waliin ilaallee turre. Gara gajjallaatti yeroo gadi buutan uga akka playlistiidhaan daawwatamaa jirus nuuf tarreessaa jechuudha. Kana jechuun playlistiinis ga'ee guddaa achi keessaa qaba viidiyoon keenya daawwatamuudhaaf jechuudha. Yeroo isin podcastis itti dabaltan podcastiinis karaa ittiin viidiyoon keessan ilaalamu keessa isa tokko tahaa jechuudha. Kanaafuu karaa ittiin viidiyoon keenya ilaalamu sana baay'ifachuu qabnaa jechuudha. Playlistiin mataa isaa danda'aadha. Podcastiinis haaraa kan dhufe kan mataa ofii danda'eedha. Akkasuma analistiin isaa saatii inni galches qobaatti isiniif galmahaa jechuudha. Karaa ittiin viidiyoon keenya ilaalamu keessaa innis isa tokko jechuudha. Podcastii kana mata duree adda addaatiin akkuma playlistiitti haala barbaaddaniin qobaatti viidiyoolee wal fakkaataa haga danda'ameen create gochuun keessa keessu jechuudha. Kan isin create gootanu Google Chrome yookaan immoo AG irratti haala kamiin akka create gochuu dandeessan duraan viidiyoo tokko isiniif dalageen ture. Viidiyoo kana salphaadhumatti channelii kiyya jala argachuu dandeessu. Haala kamiin akka podcastii kan create gootan bultii xiqqoon dura dalageen jira. Mata duree viidiyoo jedhu jala seenuudhaan podcasting kun akkamitti akka hojjetamu achi jala argachuu dandeessu. Mata duree viidiyoo jala erga seentanii booda gara gajjallaatti xiqqoo gadi siquudhaan namoonni baay'een ittiin fayyadamne maaliif akka isin itti fayyadamtan akka channeliin keessan guddina argatuuf irra deebi'ee viidiyoo kana isiniif dalage gara gajjallaatti gadi dhufuudhaan jechuudha. Gara gajjallaatti gadi deemuudhaan mata duree viidiyoo kana jala erga seentanii booda YouTube podcast waan haalaan barbaachisaa ka jedhu tokko ni jira. YouTube irraa waan view fi sabii guddaa argamsiisu waan jedhu kana daawwachuudhaan viidiyoo daqiiqaa 6 keessatti haala salphaa ta'een haala kamiin akka
podcast kana create gootan asirraa salphaatti argachuu dandeessu. Sanaan booda podcast keessan create gochuudhaan mata duree wal fakkaataadhaan addaan qoqqoodaniituma salphaatti walirra kaahuu dandeessu. Akkasuma YouTuberoota haaraadhaaf channel kiyya jala seentanii mata duree playlist jala yoo seentan barnoonni martinuu adda addatti qoodamee jira. Salphaatti achi jala argachuu dandeessu. Mata dureen hundinuu adda addaan jira. Video editing, barnoonni emailiin hunda bakka takkatti salphaatti argachuu dandeessu. Achi jala daawwattanii waan isin dhibe mara sirreeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.